Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu ilmaan Oromoo akkamiin akka keessanii fayyaadha bakka nu jiraattan. Pimpin jedhe jaalala koo kan jaalaaf kabajaa kan onnee irraa buqqa'e isin haa qaqqabu jechaa. Barnoota wajjin walitti deebinee jirra. Har'a immoo akkaataa gaaleerii keessaa wanna diileet gootan kan silkii keessan ol guuteen jiru jechuudha. Akkaataa keessaa diileet godhattanii istooreejii keessan kan affanee qabu kan silkiin dafee gadi isiniin dhiifne jechuudha. Akkaataa itti diileet ofirraa gootanii fi suuraa achi keessatti gaaleerii keessaa badee akka itti deeffattan isinitti mul'isa. Aappii tokko malee akkaataa suuraa gaaleerii keessan keessaan walitti hidhattanis asumaan isin agarsiisa. Nafaana turaa isiniin jecha asumaan gara barnootaa jechuun duratti warri chaanaala kiyyaa faarawaa taatanii Bariisoo Show jettanii yoo seentanii na argachuu dandeettan. Okay, obboleeyyan kiyya gaaleerii keessa ni seenna. Erga gaaleerii keessa seenne gaaleerii keenya keessa ni seenna. Kun argutti jirtanii tuqaa sadiin kana ni seenna. Kun jala kanatti jechuudha. Jala kanatti jira. Isa keessa ni seenna jechuudha. Dhiifama obboleeyyan kiyya. Erga seenne kuno asitti mallattoon recycle bin kan jettu tun hin jirti. Isii keessa akkasii seenna. Kun wanna diileet achitti ta'eeru jechuudha. Wanna diileeti qafoo irratti yaani diileeti ta'ee as keessatti walitti kuufameeru jechuudha. Diileeti akkamitti ofirraa goona kanas akkanatti qubaan gadi qabne asiin ol tan jettu tanarratti jalqabne diileet ofirraa godhuu dandeenya jechuudha. As keessaan suuraa achitti yaani diileetii gaaleerii keessaa goone asiin argachuu ni dandeenya ni deeffanna. Deeffachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa welcome kan jedhu kana akkana yoo goote kun mallattoo tana jechuudha. Isii tanaan yoo gadi tuqe gaaleerii kiyyannaa deebi'a jechuudha. Kanaaf isin asitti dhuftanii ol irra gootanii kaatanii diileet tan jettu tanarra gootanii mul'uma as keessaa isin diileetii keessaa ta'a jechuudha. Wanni as keessa jiru akkasitti diileet ofirraa gootan amma diileet ta'ee jira jechuudha. Haaluma kanaan diileet ofirraa godhaa isiniin jedha. Deebi ammoo gaaleerii kana keessatti waan akkasiin mul'isa. Ammas suuraa walitti hidhuu yoo barbaaddan akkamitti suuraa walitti hidhaa yoo jettan dammoo kuno tuqaa sadii kana gootanii aappii tokko malee jechuudha. Tuqaa sadiin tan erga akkasitti tuqxanii kuno kireeyit kan jettu tana akkasii yoo gootanii asiin kuno kilooji kan jettu tana keessa akkasittiin seentanii suuraa barbaadan walirratti hidhuu dandeessa. Amma fakkeenyaaf suuraa isa kanaa fi isa kana yoo fudhadhe akkanatti erga naa fidee kuno asitti mallattoo tana ni dha'a. Erga mallattoo sana akkasittiin dha'ee kuno akkanatti walitti naa fida jechuudha. Walitti hidhachuu ni danda'a jechuudha. Barbaadan asiin fakkii isaa akka barbaadanii jijjiirachuu ni dandeessu jechuudha. Akkas gootanii asiin seef godhattanii jechuudha. Suuraa barbaadan 5 4 3 haga barbaadan walitti hidhachuu dandeessanii jechuudha. Kunoo bifa kanaan amma seef godheen jira. Seef naa ta'eera jechuudha. Amma gaaleerii keessatti isin agarsiisa. Kunoo seef ta'ee jira jechuudha. Inni amma kuno seef ta'ee jira jechuudha. Akkasitti itti fayyadamaa isiniin jedha. Barnoota biraatiin haga walitti deebi'uu nagatti nu tura. Nu jajjabeessaa subscribe nu godhaa, like godhaa, share godhaa, obboleeyyan keessaniifis qoodaa. Akkasii isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.